سكنتاك الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم التوى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وري أنا أعرف التنا وري ويلكم التويلكم ديك سنو بقى نجار دفت حق أيوب أبو ندقتنا حق أيوب أبو نرت واجب سنة متي براسو واجب ربي جري أنا متي حق أيوب أبو أنسون يا رب ركعت ركوب بس لما كسر إمام فيسي أمة فلسطيني كلولي تدي بكنا يا رب لولا كنا الرابي كديبو متي كغلامون ديبني يا رب الرابي دعاء يقول أفي ركعت رب ركوب بس لما كمسيس إمام فيسي يا رب ولي نقولش كم سكنتاك الناس أبا البانو رومو تيك توك أنا قبضت داول شفقة أقول أنا موني ما شاء الله نموت يادك ببريدا كمان تجرني يادك غاري إن شاء الله ساعتي كنا سرّيسني كفيسبوك إذا كتيك نسينا كنفرتو الرجالين دام سرقتني أبشروا كرا تيك توكي ساعتي سرّيسه بيجي كنا وكان فيسبوكي ساعتي إن شاء الله إسني سرّيسه ده بجتو هاجا بيتنا سرّيسنوتي يرون كنا اللي ونهم دنو سبكينا بكنينا بإذن الله تعالى إن شاء الله ويجور دو قباجي رقوا قباد دايمان رومو أنا قفامتي أنا سارف مالي ولين التجر يباد ما شاء الله نموت هدو تشمو قبنا نموت هدو قباي نموت هدو تلقاه بتيا قوبات نوكيت أتاني مرماني ورا قرتي فعلا موتوم ما خناجرو بيا خناجرو في ilmaan oromoo gamaa gamana baanii warri paartii badhaadhinii yookaan mootummaadhaa kana gartee cinaa dhaabbatanii tumsanii fi warri paartii siyaasaa cinaa dhaabbatanii yeroo walitti dhufan maasha Allah akka gaarii jajjaboo uummanni keenya siyaasaa baratee jira mirga ofiitiif falmachoo aktiivistii jajjaboo warra siyaasaa jajjaboo taatanii jirtan hedduu isinirraa gammada namoonni hedduun dhufanii yaadni kennatan deebiin deebisan yeroo gaafiin gaafatoo bareeda xiqqoo isin leenjisneeti garamitti oofna beeytani gara gartee daayiloogi wal mormii yaada wal jijjiiruu namni irraa bitatu uummanni keenya akka yaada gaarii keessa fudhatu wanni dubbannu haasaamu kun laaftutti ilaalina seenaa irraa baranii waan dabres irraa baranii garam deemnaallee ilaalanii nama dhugaatiif dharaa adda baasanii gartee waa hedduu irraa baranii akkas hadda kalaallu inshallah rakkoo uummata keenya keessa jiru maali uummanni keenya maa ajjeefama maa hidhama maa bu'an sababa isaa sallaalla ishee waliin inshallah hadda waa'ee odeessaa haarawa isinii fidu biizii ta'ee galgala kanaa isinii fiduu hin dandeenye inshallah boru baallama isinii seenaa qulqulleessee isinii fida oduun gurra jirtu ni jirti ta qulqulleessee adda baasee miti kanaaf inshallah wanni irraa laallu namoonni hedduus hawwiin keessan komiin namni tokko ol seenama barreessellee gartee piipii nutti faarsuu dhiisii rakkoo uummata dhumatuuti jedhana waan jettu oromoon bakkisuuf bakti callisuuf dhalti mara saree dhaltee diddee jetti oromoon sareen looyyoo dhaliin bakkisa yoo ni dide saree bakkista bakti wanni najisa sina jeesti dubbiin teen akkas taate yoo dubbanne maa ebaluun tuttaneettan yoo ammoo cadhifne maa cadhiftaneettan bara dubbachaatuma jirrallee garuu afaan waloon laalle malee ilmaan oromoo haalli biyya keenyaa waa lama wal cinaa deemaa jira maal isin misoomaaf lollillee nageenyaa fi balaalleen isin galee gammachuuf gaddillee wal bira deemaa jirti tunuma jirtu hin hafti jettee edda lachuu haga addunyaa tana gubbaa jirru naftu jechuudha haga addunyaa tana gubbaa deemnu biyyi keessaa hafte illee jiru ni gammada ni gadda nagaa argata nagaa dhaba hin quufan beelaa sire hin du'aa hin dhalata wanni lachuutuun wal cinaa deemti gartee waan rabbiin gartee kaayee jechuudha maaliif qormaata kanaaf akkasii namni dhumachaa jira yes du'aa jira eenyu ajjeesu jira mootummaa naan jedhame garii oromootii hin dongoonina mootummaa piipii akkasiin baattan deeggarraa fi miti haqa deeggarraa dhugaa deeggarraa dhugaadhaaf saba keenyatti iyyina jechuudha dhugaan saba keenyaaf iyyinu sun dhugaan saba keenyaaf iyyinu kun bar namatu nu hubatiin malee barnuuti dharaaf dhuga isinii adda baafnee lafa kaa'u jirra dhugaan eessatti dhartee eessatti isin keessaa fudhata isinii taate laalladha ija gartee naaduraa ajaa'ibaa kan sirritti agarsiisuun gartee kiyyoottaniin ayi gilaas manaatsiriin teessan akkas gala nama manaatsiriidhaan laallattanii keessaa akka fudhataniif namni du'aa jira yes du'u jira eenyutu nama ajjeesaa jira mootummaa kana mormaa maaliif kaleessaa nama 28 tuulama keessatti ajjeefame shawatti eenyu ajjeesa faannoon eenyu amma kaa dubbiin asii dhufna kun akka dubbannu hin qabnu jawaar maqaan dhayini jedha gariin namaa faannoo jawaar lafatti sodaadha sireen akka hortee jedhe faannoon jawaar qabsaa'ota warra haqaatii warra biyyaatii asmaraa irraa kaanee agasiititti beenna jedhu kunuuti eenyu ajjeesaa jirti jawaaritti galee fi
qeerrotu faannootu natti aana jedheefillee uummata Oromoo fixaa jirti jechuudha. Kanaaf nagaa barbaaddanii rakkoo saba keenyaa furuu barbaaddanii meeshaan ganda keessaa saamtullee deeggartoota Jawaarii bara. Bulchiinsi gandaa kan nama saamullee kakaaree haqa saamaa jiru Oromoon badhaadhinnaa miti. Badhaadhinni ilma Oromooti Oromoof dalaga jedhee achi kaa'e. Inni Oromoo nyaachaa jira maaliif? Faallaa mootummaa kanaa deema ka badhaadhinnaa hin badhaadhinni of hin nyaatu. Badhaadhinni shiran dalagu kaareen bitatu kaaree fuudheen gurguratu. Ka uummata dararaa jiru miidhaa jiru. Ka ajjeesee reeffallee bara kan awwaalamne godhaa jiru kuni badhaadhinnaa miti yookaan ilma Oromootii miti. Nama faallaa Oromoo kaayoo tana deemu Oromoo jibbisiisuu diina rakkaasuudhaaf akka heerri biyyaallee dhoorku ni beeka ka addunyaallee uummanni isa kan jaalne ni beeka jechuudha. Garuu sababni ajjeesee akka reefni hin fudhamne godhuuf hiikkaa qaba jechuudha. Duunaan du'e daan reef isaa 120 olee namtichi du'e kute namtichi dalaggaa isaatii waliin dhaqe awwaalame qilleensa irratti hafee reeffi namaa kabajaa qabaaf fuudhamee awwaalama malee namni eega du'e du'e jechuudha. Dirqamni ka warraa namni irraa du'e asirratti hafee saniiti. Abbichi dalaggaa isaatii waliin dhaqee jira. Kanaaf Oromoon quba walitti qabuun duratti rakkoo sana akkas godhaa Phiiphii fi Shanee maal jechuun duratti rakkoon eessa? Itoophiyaan mootummaa qabdi. Mootummaa Itoophiyaan qabdu kana warri hadha Phiiphii jedhuufi gartee waa badan jedhee bookuun ati maal dalagaarta? Mootummaa kana deeggartee cinaa dhaabbattee nageenya irratti daladdee taaksii kafalaa jirtaa? Hin misoomne jetta. Misoomaaf gargaartee dirqama sirraa eeggamu baatee gibira yeroon kafalaa jirtaa? Waan mootummaan siin jedhu gootee mirga kee falmattee mootummaan kun kiyya jettee fudhattee moo hin barbaadu kiyyaa miti nan laallatu jette. Eega nan laallatu jette mootummaan himatee nagaa naa buusette. Warri mootummaan kun nan laallatu kiyyaa miti jette. Mootummaan nagaa buusuu dadhabee jetteen booyin. Nama nagaa sii buusu barbaadaa dhukottu. Yoo lakki mootummaan kun kiyya ammoo nagaa naa buusuu barbaada jette qeetantee keessa maaltu jira? Eenyu waa dalagaa jira? Eenyu waa balleessaa jira? Eenyu shane? Eenyu faannoo? Eenyutu uummata hataa jira? Saamaa jira? Milishaa ganda keessa jiru? Kaaddiree ganda keessa jirtu? Bulchiinsi ganda keetii nagaa qabaa? Ka'anaa ka guddina bakka bu'oonni kan keessii dalagaa jiranii? To'attee gaafattee mootummaa naannoo keetiitiin gartee hayyeettee waan inni siin jedhe daladdee eegas mirga keetii falmattee hin falmanne. Oromoo baraa yoo dhugaa takka waliin gaddeebinee wal gaafannee namoonni hadha quba mootummaa qabaniin mootummaa kana arrabsaa oolan gahee ufii osoo hin kafalin mootummaa quba qaban. Kana yoo jedhu mootummaa irraa difees godhu yookaan mootummaa irraa isin dhoorkuufi miti. Mootummaan hir'ina qaba yes ilma namaati ni qaba. Ammoo mootummaan biyya keessa mootummaa federaalaatiin mootummaa naannooti. Mootummoonni naannoodhaa naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigree, Somaalee jennee ka warra kibbaatiin aga baatutti dhaqaa laala. Kibba keessa maa namni hin duune lolli kun maan galle. Mootummaan kun yoo nama akka federaalaatiin yoo nama miidhe balaan naannoo Amaaraa fi Oromoof Tigreetiin buute maali? Itoophiyaa keessaa Itoophiyaan biyya bal'oo biyya guddoo saba lammoota adda addaa qabdi. Balaan naannoo Amaaraa fi Oromiyaatiin buute maali? Lamaan tana hadha gandii marqamaa jiru. Rakkoon isin lamaanii galte maali? Warra waliin dalagu lamaantu biyya laaqaa jira. Warra kadee waliin hatu, warra gartee wal keessatti hore, warra wal malee jiraachuu hin dandeenye, warra zinaa lafa tana keessatti bal'ise, warra farshoo lafa tana keessatti bal'ise, warra zulmii lafa tana keessatti bal'ise, warra hizdii lafa tana keessa bal'ise. Sheerii kanatu gartee waliin dalagaa jira jechuudha. TPLF'n kaleessa dhuftee hadha isinirraa baratteeti isiin shira kanaan deemaa jirti jechuudha. Akka Geetaachoo Raddaa kalee jedhe dheengaddaa soofumaritti. Hannaafurra dhufe, saamichaafurra dhufe. Yoo Itoophiyaa lolli jiraate lolli ima jiraata. Eessa Itoophiyaa guutuu keessa jiraata. Naannoon Oromiyaa maa nama himattan? Eenyu Oromiyaa keessa akka nama ajjeesaa jiru? Except Wallaggaaf Shawaa taate malee bakki faannoon seentee marqaa jirtu Arsii keessaa Harargee keessatti bakka walii mara deemu eenyu ka balaa kana fidaa jiru? Baaleen maa namni du'in maan himatin maan boo'in Oromoo bitiisin moo abbichuutu baalee dhalate
mee baale isinii kaabna. Baale maan booyina akka isan kanatti duunee dhumanne akkas taanee rakkanne misoom hin jiru maan jedhin. Ilmaan 11 abbaa yoo qabaate ilma qajeelaa waa hundaa dura godhaaf. Eegatani ilmi abbaan ilmaan 11 qabaate ilma qajeelaa ka abbaa ergamu ka abbaa hayyee jedhu ka abbaa kabaju ka dheeran dalane ka ijoolletti hin qottifne ka dalaggaa abbaa gargaaru. Isa san yeroo cufaa mataa qaqqabataa waallee godhaaf ni amanallee furaallee isa kennata. Isallee abdata. Ilma qotte olumaa gad deemee waa balleessu ijoollee mataa keessa haadhaan ergamne abbaan ergamne ollaan kabanye guddaan kabanye xiqqaa raammatan goone inni wanni isaa martinuu maa'iirra abbaa shiraati sun. Kanaaf Oromiyaan kutaa 11 naannoo balaan keessaan dhaamintu jira. Naannoon ganamaan Dr. Abiy Ahmad Aliitu Piraayim Ministeera ta'a jennaan dhukkubni isii qabate haga dhaggartee dhukkuba irraa fayyuu dadhabdee jechuudha. Wal'aanaa san isii haa wal'aannu warra san. Vaayirasiin dhaabbileen siyaasaa biyyattii tana keessa facaaste akka HIV'tti gartee uummata keessa faca'ee uummata keessaa bahuu didee jechuudha. Namni bakka hin taane dhaqee dhukkuba badaa fuudhee gala. Namni waan hin taane caqasullee dhukkuba badaa fuudha. Namni waan hin taane nyaatellee dhukkuba badaa fuudha. Akkas ta'e hedduun naannoon gariin namni gariin hawaasni gariin jechuudha. Warri dhukkuba hamaa irraan fayyine fuutan uful'aanaa dafaa. Rakkoon jiru namni keenya ajjeefamaa jiru saamamaa jiru gabbayee galuu dadhabe karaan ni beekna jechuudha. Fooyya'aa jira moo itti fufaa jira fooyya'aa jira. Kalee Wallagga keessa namni gabbayee walii gala Wallaggaa keessa namni gabbayee hin galu haadha wayyoo qabdi. Tuulamni keessa akkas Booranni akkas Gujiin akkas. Booranaaf Gujiin nagaadha. Asumatti yoo Finfinnee gabbaate karaan asii maqii irraa haga Zuwaayitti namni bayeen galu qara. Waraanaan deemanii galan nagaadha. Wanni takka karaa san qifsheettu hin jirtu. Maaliif? Hattuun guyyaa irraa gartee dhabamaa deemaa jirti. Mootummaan tokko biyya bulchuu dadhabe guyyaa irraa naannoon hammaachaa bal'achaa nageenyi badaa deemaa jechuudha. Mootummaa kana biizii gochuudhaaf, mootummaa kana hojii dhoorkuudhaaf, raayyaa ittisa biyyaa kana hifachiisanii facaasuudhaaf bakka hundatti gartee Ijiptii fi Shaabiyaa fi Wayyaanee fi Faannoof Shaneen baandaa teenna qabatteeti ganda Amaaraatiif ganda Oromoodhaa hunkuraa turte jechuudha. Laala uummata Tigraay yadda lolli keessa banuudhaaf wanni hin godhamin hin jiru. Cidha guddatu gartee qophaa'ee fi ture. Uummanni neebar hin ta'u jedhe dammaqee jirra beeknee jirra jedha maachi qeeteen irratti ganda keenya keessatti ilmaan keenya gartee manguddoo dulloota kalee aangoo irra deebisuudhaaf ergaa Shaabiyaaf Ijipti bakkaan gahuudhaaf lamuun nutti hin taphattanii jedhee ofirraa dhoorkee jechuudha. Shiran beeku uummanni yeroo lama sobame sadaffaa ittiin deebinuu jedhe. Naannoon Amaaraa walii galanii Oromootu aangoo irraa nu balleessuu deema akkamii Oromoon nu bulchi jedhaniitiin qeesii xiqqaa guddaan isaanii hoo jedhee mootummaan naannoo isaaniillee aabbichuu haraa kiiloo baasuuf walii galanii wal jalaa godhanii bakka hunda wal to'achiisan jechuudha. Har'a booyaa jiran. Har'a kuun mootummaa kana nu wayyadhaa kuun hadhallee gartee hin dachaanee balaa qe'ee ofiitti qabsiisan isaanuma gubaa jira jechuudha gartee ibiddi sun hadha. Ibiddi isaan qabsiisan shirri isaan kaleessa dalagan adda deebi'ee ganda isaanii gubaa jira jechuudha. Oromoon hoo wanni ajaa'ibee kanaan. Hambi kaayoo qaba. TPLF illee qabeenya keenya gaarii nyaattee biyya bareedduu qilleensa bareedaa kana keessa bashannantee ilmaan guddifattee Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa godaansifatteeti. Ammallee nu hafteedhaaf nu saammachuudhaaf gartee mormas dheeressiti. Nafxanyoonni waan takkaan argiteet waggaa agasii nutti taphattee waan ilmoo namaa irratti dalagan nutti dalaydeeti. Adda gartee seenaan nu xuraa'eef maqaa badaa kalee nurra baasan uf gaarii godhan seenaan kun hunda harkaa bahee tana dhabaniif namuu gartee waan dhabe qaba. Diinni dhaabbataaf diinni yeroo Oromoon hoo maal dhabde waa argatte malee. Ni hadha Oromoon saalfattuu kaadha gabbaatee yeroo ilmi Oromoodhaa raakkiiluu afaan Oromoo dubbatee gartee bulchu. Yeroo jeneraalli Oromoodhaa raayyaa ittisa biyyaa ajajaawwan Oromoodhaa ka humna qilleensaa Oromoodhaa ka kantiibaan Oromoodhaa kaadha Oromoo namni himatu
Oromoo maaltu isii tuqe? Dhukkuba hinaaf annaan hin jettaniire.